Taanzaaniyaa gaafa deemamee jaalmarroodhaa fi qaamolee muraasatu dhimma kana saganteessee sanaan deemamee waan isaa yeroo kaasanii ajandaa ittiin adeemsa qabsoo bilisummaa Oromoo milkii sana dhaabbachuuf uummata gara birootti jiru yeroo isaan fayyadaman adeemna. Wanni jalqabatti walii galame irraa isa ta'u wanti itti walii galame isaantu itti walii galameetu deema jedhanii kaasantu jira. Garuu yoo dhugumatti walii galame ta'eeti maaliif achi gahamee dhiifame yaada namoonni yookiin akka burjaajitti fayyadaman kun yaada wal dhaawaan qabuuf sana kaase. Ammoo waliigaltee kanaa haalota dhorkan kaastaniittu. Garuu ejjennoo naannoo sana ture maal akka ta'ee fi haalli deemsa keessanii kanarratti wal amantaan qaamota jiru wajjin yaada dhiyaate wajjin bilisiginnaa dhiyeessite wajjin turee fi jaallan zoonii irra jiran waan kana quba qabuun moo akkuma namni jedhu keessaa haala kana guutuuf waan ofiisin beektan qofatti namoota kan biraa immoo fakkiitanii deemtanii Ayyee fayyaa ta'e Taanzaaniyaatti si deebisaan jedhin Taanzaaniyaa sichi deebinee namnu haa ta'u jaaldaandii gaaffii bareeda. Qaamni dirree irra jiru eenyumee araarri mootummaa waliin yoo milkaa'ee hin fudhannu ka jedhe dhageesseetti taata. Hammanumaa jechuudha. Silaa qaamni dirree irra jiru yeroo sumayyuu anaan nan laallatu ani waraanni bilisummaa Oromoo gonkumayyuu mootummaa kanaa walii waa'ee nagaa haasa'uu jechuu danda'a. Maaliif walii dhagalleerra atuu jirta achi keessa jechuudha. Wal quba qabaachisne kan nuti deemnuu fi lolaa fi jaallan akkas taanee deemna. Mootummaan abbaa irree kuni malaan asii nu baasuus barbaadu maltii sana deemnee galda'umaa rakkoon hin jiru. Garuu immoo duulli qondaalli foogganni waraana bilisummaa Oromoo bakka hin jirretti waraana kana qoru sinitti gaggeeffamuu danda'a jennee tilmaama argiteetta duulli sun deema. Waraana bilisummaa Oromoo akkasitti qoranii qormaata sana dhibbaa injifatee keessa ba'e irraa hiikkate yeroo sana caalaayyuu qawwee akkatti hiikkanne hin jiru jechuudha. Kanaaf qaamni dirree irra jiru qaamni kamiyyuu araarri kun nuu malu hin ta'uu jedhee jiru. Kanaaf irratti walii gallee wal mari'annee too marii hin qabnu ta'e walii galtee hin qabnu ta'e yeroo sumayyuu olola baay'ee fincila baay'ee caccabiinsa baay'ee waraanarraa argitatu. Qondaalotarraa hoogganotarraa argitatu. Mariif mara abbaatiin kan inni deemu. Burjaajiin inni har'a dhalus hin jiru. Utoo dhaleera ta'ee yeroo ati as hin jirre yeroo ati deemtu. Wanni kun waraana bilisummaa Oromoo bakka hin bu'u. Wanni kun garaasaaf deema. Wanni kun qabsoo gurguratee. Ani qabsoo kanan dhoolchaa ka'ee dhutu dhalata ture miti. Hunduu fudhateera. Hunduu kan fudhate gariin egaa mataa isaa keessatti galuuf qophaa'eef taa'eera ta'uu danda'a. Galamuun moo hin danda'u ree waan Oromooti barbaanna malee waan keenya miti. Waan keenya barbaanna ofii keenya bu'aa keenya taanaan immaa maali? Abbaan keenyis maatiin keenyis yoo dhabanii ijoollee isaanii nu qallabachuu hin dadhaban yoo hojii dhabne hoomaa gochuu dadhabne maatii keenya silaa qe'een isaanii golgolaa'ee jireenyi isaanii itti dukkanaa'ee maatii qabsaa'otaa waraana bilisummaa Oromoo hedduu faca'ee kan hin facaafne turre jechuudha. Lafa isaanii qonnee nyaachuu dandeenya. Yeroo dulluma isaanii hirkoo ta'uufii dandeenya. Sanaaf hin deemu. Galuuf qophaa'ee kana keessa galuun suni ta'uu didde jennaan immoo kan rifate jiraachuu malu. Kan kanaachi gaafa deemame waan Oromoof maltu ni arganna yoo ta'e Oromoof Oromiyaaf ni fudhanna. Waan Oromoof Oromiyaaf hin malle immoo taanaan isin dirreerra jirtu qabsoorra jirtu qawween keessan sin harka jirti yoo rakkannellee nuti wareegamallee baasuu ifaa dandeenya. Wareegama sanaaf nu qophii waan taaneef akka harkaan laattannee waliin jenneetu kan socho'an. Maaliif lola asiin jedhee lola akkasitti deemtee fagaattee haala qawwee kee of harkaa lafa keessee deemtu keessatti kutannoo si gaafata murannoo si gaafata. Kanaaf wareegamaaf deemne malee jireenyaaf miti. Wareegamaaf yeroo deemtutti waraanni wal dhagahee nagaan galaa ammoo waan shira qabdu waan akka Abiishee Garbaa nama gootu keessatti hin kufiinaa waliin jennee akkasitti wal gorfannee socho'u. Akkuma jedhame waan summii qabdu
dammaan makamtee dhufuu barbaaddu sana fudhachuu hin dandeenyu waan ta'eef waraanni immoo dirreetti duula asirratti dhufe inni qolate malee nagaa sanaanii gallaa yookaan akkas taanaa yookaan immoo lakkii isin wal qindeessitanii kan deemtantu jira malee bakka nuun duutanii kan jedhe jiru tureeraa hin turre waan lafarra ture haa ta'u hin turre waan ta'eef waan har'a irraa nagadan tokko jiru gama mootummaa sana waliin yookaan PP waliin wanti ture PP waliin diinuma homaa wanni ture jiru nama gidduu keenya jira warra Ameerikaa warra Noorweey akkasumas warra achi keessatti waa guggumaachan jiru jechuudha warra Kanaadaa fa'aa dabalatee mootummaa Taanzaaniyaa akkasumas warra Keeniyaa qaamni hedduun sana keessatti involve godhe keessumaa mootummaan Taanzaaniyaa bakka veenuu sana nuu qopheesse nagahummaa keenyaaf illee yaalii hedduutu ta'eera waan ta'eef tika baay'ee professional ta'e baay'ee committed ta'e dandeettii qabu warri kun baay'ee galata qabu jechuudha qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti galata guddaa qabu Oromoon biyyattii sana akkasittiin haa yaadatu jechuudha warri qabsoo beeku warri qabsoo Oromoo keessa qabsoo bilisummaa Oromoo keessa jiru biyya Taanzaaniyaa akkasitti galateeffannaa jechuudha achi baanee hanga naannofne biyya meeqa keessa murree dhufnu akkitti isaan nu gaggeessan kanaaf warra sana bira innaa deemni qawween keenya qawweema jira lolli lolumatti jira wanni firoomne waliin hin jiru teenya waliin irbaatan nyaanne teenya waliin suuraan kaan harka ishee iyyuu hin qabannee jechuudha dhiiga qaba harki ishee waan ta'eef waan wal haasa'uu dhabne yoo nagaan bu'a ta'edha nagaan bu'uu didee diinummaan keenya itti fufe akkasumatti dachaa naaf walitti dhufeenya hin qabnu isaa wajjin gaarummaan ture tokkotu ture warri waraana bakka bu'ee dhaqe rakkoo kana beeka lafarratti waan ta'eef akka dhumattu fedhii qabu ture dhugaan jirtu warri sun waan jenne fudhachuu jalqabee ture jechuudha. Abiyyi namtitti Reedwaan Hussein jedhamtuu fi Geediyoon Ximoosiyoos jedhamtu ergee wanni kun waraanni kun hiikkata yoo ta'e qofaa waliin haasofnaa jedhee seenii tureyyuu kanaan dura booresse arrabsoo tiyuut godhee achumatti badee jechuudha. Akkasitti fashalsa. Warri waraanaa beeka ree lafarratti waraanni isaa maal akka ta'aa jiru dhiiga dhangala'aa jiru beeka waliigaltee bareedaa irra gahamee ture fudhachuutti jalqabanii ture warri kun dhufeetu mootummaa singoonaa dhahe mootummaa ta'uu miti yoo isaan nu gochuu baatanis kanaan mootummaa ni taana beeki jaaldaandii kanatti namantooti kanaaf itoo dhiigni dhangala'iin immoo rakkoo kana furraa yeroo rakkoon kun furamtu beeki isaaniiyyuu gaafatama hedduu jalaa ooluuf turan wanni wal nu dhabsiise tokko immoo achi keessatti accountability turuusii naa jiraatu fact findingii naa jiraatu dhugaa barbaachuu naa jiraatu waraanni bilisummaa Oromoo akka Piriitooriyaa sana ta'uu hin danda'udha jechuudha wanni taajabdoonni nu gudduu jiran rakkatan tokko kanaa jechuudha akka Piriitooriyaa sanatti dhumachuu hin danda'u atis asiin galeet achiin galeeti nama baay'eetu qeenitti gubatee jireenyi isaa bulbulaa'ee dhallisaa duutee Oromoon du'ee duutisaa kanaan duras dubbadheera bara Haayile Sillaasee bara Dargii moo bara TPLF moo namni du'e guutuu Oromiyaa keessatti lakkooftee bira ga'uu dandeessaa jechuudha. Bara kana beeki guutuu Oromiyaatti miti ganda keessatti waggoota 5-6 darban miti guyyaa 5-6 keessatti nama du'e lakkoofnee itti ga'uu danda'a. Kanaaf accountability'n jiraachuu qaba. Kanaafuu roodmaappii sana keessatti arraa'een kan inni qabatu tokko fact finding dhugaan jiru eenyutu eessatti maal balleesse yookaan maal dhugaan jiru suni edda adda bahee immoo namoonni piroosekiitu ta'uu qabu. Mana murtii dhaabbachuu qabu dhali. Mana murtii dhaabbatanii yoo Oromoon dhiifama godhee fi haa bahan sabatu murteessaa jechuudha. Araarri immoo haa bu'u. Turuus. Araarri saba gidduutti, araarri gosa gidduutti, araarri gaafa bu'u ammoo warri piroosekiitu ta'e yookaan mana murtiitti dhaabbatamee itti murtaa'e uummati araara godhee fi araaramee uummata keessaa jiraatu yookaan immoo sarvaa godhu haa hidhamuu jennee jechuun akka seerri itti murteesse. Warri immoo rakkoo kana keessatti balaan irra ga'e kompenseeshinii haa jiraatu gumaan haa kafalamu. Kun osoo hin fudhatamiin mootummaatu laaffataa kun jechuun yeroo fudhataa maal ka jedhutu dhiyaate jechuudha. Mootummaan jabaan immoo eessa jira? Mootummaan jabaan jira yoo ta'e naafsii dirree kana eessaa ta'e namni dolloo nasiisaa fi meeqa. Mootummittiinis beektii miti lafa kana maa dhuftee asiin hundaa jirre yoo jabduu taate.
Kanaaf faakti faayindiingiin jiraachuu qabaanii roodmaappii sana keessatti dhiyaatallee fudhataman argan. Namni akkasumattiin ajjeesee, hidhee, qalee, waan barbaade godhee uummatatti dabalamee taa'uu barbaade. Yoo xiqqaatee beeki uummati bareetu dhugaa jiru. Gumaallee yoo dhabe, namichi waan sana godhe piroosekiitu ta'e hidhamuullee yoo dadhabe, dhugaan baheetu araarrillee akka bu'u barbaadu. Kunis hin taane. Haala akkasii kana keessatti egaa wanni nuti sharafni jiru waan ta'eef gaddacha sun dhufte malee waraanni bilisummaa Oromoo gaafa wal gaggeessine walitti himneetu hundiyyuu walitti dhaammateetu dirree irratti immoo mootummaan kun tiriikii inni fayyadamuu danda'u loluudha waan ta'eef lola sanaaf qopheessee lolee lolchiisee immoo akkasitti wal eege waan ta'eef konfiyuuzinii yookaan burjaajiin gaafas ture tokko iyyuu hin turre. Konfiyuuziniin hin turre. Too jiraateera ta'e namuu yeroo sana iyya ture. Anaggoota anatu lolaa inni kaanii garaasaaf galaa gaafas hin jedhama. Hin jedhamne. Hin jedhamne taanaan ergasii iyyuu ji'a meeqa gaddachaanii har'a ji'a meeqa ta'e hojii meeqatu hojjetame eenyu dubbata. Har'a gaa bakka dhabni dhangala'uu jalqabde sanatti kun dhuftee jechuudha. Sun immoo nama goyyomsuudha. Goyyomsaa fi somni abiyyiinu baasaa hin jiru hallayyaa qileessa buusaa jira qilee keessaan baana. Beeki mootummaa Itoophiyaa kana walitti dhufanii hojjetuun isnaaraas seetes liyaabiliitii guddaa. Maal jennaan biyya jigdeettidha deemteetu seentaa waan ta'eef. Oromoo immoo kanaa achi jigsuurra iddoo amma jirutti qabnee hojjenna wajjinii isa jedhuu roodmaappiin suni daandii ittiin hulluuqan isaanii agarsiisee ture. Sanatti illee hulluuquun barbaanne waan ta'eef qilee sanatti hanga awwaalamanitti qabsoon sun akkasii wanti ture waan ta'eef dirreerraa namni tokkoyyuu kana morma jedhe akka ragaatti yoo jiraate silaa inuma argina sirree jechuudha. Egaa amma akkuma sun kaastan uummanni Oromoo kana caalaa osoo hin himne waan jiru bakkatti qabnee akkaataatti uummata kanaafis dhaabbilee adda addaas dimokiraatessinee uummata kanas ammoo hiree isaa akkaataan ittiin keessachuu danda'u waan qabatu qabatee kan jedhu kaastanii. Egaa kana jechuun uummanni Oromoo waan eegu qabaa tokkummaa mooraa qabsoo bilisummaa Oromoos ni eegaa qabsoon kunis akka galma geessus ni eegaa jechuudha. Haa ta'u malee qaamonni tokko tokko akkuma walitti kaasnee qabsoo akka karaa bubbultuuf yeroo hidhata garaagaraa agarsiisan ture. Rakkoon akkasii irra deddeebiidhaan mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo mudachuusaa akkamiin ilaalla? Akka dhaabaatoo dhaabichis waraanichis haala amma gandummaa xiqqoo mul'achuuf turte gara diinummaatti jijjiiramte amma dhangala'uu jalqabde akka waraanaatti dhimma kanarraa bayyanachuu ooluudhaaf maaltu jira maal raawwachaa jira? Bareeda jaaldaandii waraanni bilisummaa Oromoo har'a dhiisii kaleessa yeroo Oromoonuu akka sabaatti wanti yeroo gabaabduu taatee isa hawwattee isa gogoyyomsite sana namni hedduun mirqaana yeroo gabaabduu tokko warri afaan tolee nama sobee hanga dhaqee bakka isaa dhibbatee seenee achi booddee si cunqursuu danda'u tottolfatutti nama goyyomse sana waraana bilisummaa Oromoo qofaa ture beektaa. Mudaa yeroo si kan hubate. Yeroo sanayyuu firaa fi halagaa diinaa otoo hin jedhiin waraanni bilisummaa Oromoo farraa jijjiirama amma dhufeeti gufuu qabsoo bilisummaa Oromooti yeroo jedhame sanayyuu hin jilbeenfatu. Humna xiqqoon warri suni egaa ofiisaaf waliif hin taane wal kolaasaa wal gaggalaafataa asii ol yaabbachaa inni tokko gatiitti isa tokko irra ejjechaa gaafa deemuu jalqabu uummanni Oromoo dubbiin galtee fi dafee dacha'e malee hedduun isaa achi keessa gaafa ture duula guddaatu ni ture. Jechuun duula of si jibbisiisu hundan himatan dugdan dhungatan hundan dubbatan jetti Oromoon malee waan of nama jibbisiisu baay'eetu kan abdii si kutachiisu qabsoo keessaallee si dhiibsiisu garuu wareegama jaallan kichuu daandii kanatu sirrii jettee itti lallabdee waliin dhaabbattee ni lolla si lolchiisa jettee kaatee immoo
garatti keessaa deemtu hin qabdu yoo wareegamu ta'e itti wareegamu yoo galmaan ga'uu ta'e itti galmaan ga'uu irraa kan hafe wanti baay'een si mucuceessu hedduutu ture jechuudha. Gaafa si ni danda'u. Har'a immoo budaa akka budaatti argee hubateera Oromoo. Egaa hin beeku budaa ennaa jedhan inni maasaa malee nama nama nyaatu hin beeku. Yeroo hedduu jetteen akkasii jira waan ta'eef isa akkasitti nama nyaatu san Oromoo jiru adda baafatee jiru. Ilmaan isaa waan qabeenya miti waan biraa miti ilmaan isaatti gabbaraa yeroo jiru. Ilmaan isaa immoo bobbaasee biraa namni Oromiyaa keessatti battala isheen qabattee loltutti waliin ciisee wareegama kaffalaa jirutti battala qabate. Lola keessatti fidee nyaachisaa obaasaa jiru kana keessatti waraanni bilisummaa Oromoo akka ati jettee akkamiin dandamataa inni ati jettu akkatti dandamatu asirratti hin dubbatu. Hin dandamataa ture argiteettu. Isheen kun guddaa miti. Kun dhamadhaa dhaamni sun dhangala'uu iyyuu qaba. Taa'ee cittoo si hooksisuu hin qabu mala'uudha qaba. Daandiin ittiin adeemnu suni gara rarraga bilisummaatti nu geessu tarsiimoo lafaa qabnu hanga ammaa sigigaataa dhufee kan itti milkaa'uu danda'u. Waraanni bilisummaa Oromoo waan godhi jettee waan hin godhin jette itti amanee waraana godhudha. Humni xiqqaan suni carraa hundi nyaapuu hin danda'u jedhu kennameefii sana abbaan fudhate jaarmiyaatti deebi'aa jira. Abbaan hin fudhanne immoo cittee baddii jechuudha. Kanaaf waan nama yaaddessu tokko iyyuu hin qabu. Yoo ilaaltee ololichi guddaa isa hin beekne yaaddessa. Kanaaf si keessa jirra waan yaaddessu hin qabnu waan hojjennu beekna waan ta'eef. Akkamitti akka hojjennu beekna waan ta'eef. Akkamitti dandamataa hoo itti akkatti dandamatu yoo himne akka inni hin dandamatne immoo warra dhaga'u jira jechuudha. Kanaaf akkatti dandamatu anumaaf siif beekna. Uummanni Oromoo garuu innoo dandamatee irra daddarbeera waan ta'eef waa'ee waraana bilisummaa Oromoo itti of kitime jireenyatti dhabee waraana kooti jedhee ijaarratee sana waa'ee isaa yaadda'uu hin qabu jechuudha. Bira dhaabbachuu qabu. Ololaaf bolola jirtu sana dhugaarraa seecca'ee adda baafachuu danda'uu qabu. Malee kufaatii waraana bilisummaa Oromoo abjuun hin argamu. Isa akka Abiyyi afaan furdifatee makalaakayaan የገነባነው መፈንቅለ መንግስት እንዳይካሄድ ነው ሰኔዱ ሰነ መፈንቅለ መንግስት ሲንቱሬ ዋን ta'eef kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo waggoota 6 darbani akkamittiin dandamate isa jedhu yoo beekta ta'e boris ni dandamataa qofaa osoo hin taane damaddamuufis hin deemaa jechuudha. Nama yaaddessu jaalladhi. Egaa sanumaan gabaasanii mukaastanii naannoo sanatti egaa zooniileen hundumtuu mallattoo yookaan immoo tokkummaa agarsiisanii waan naannoo sanatti rakkoo ta'ee dhiibbaa barbaachisaa keessumaa waraanaan iyyuu furamuu qabaa kan jedhu isinis kaastanii nuti illee waltajjii sanarra ateenyee dhageenyee dhimma sana mareenye keessaa nama quba qabnaa wanni kun furamuu qaba kan jedhu. Akka waliigalaatti akka dhaabaatti ejjennoon naannoo sana jiru kan isin olitti kaastan qabatamaatti lafatti kan irratti maal fakkaataa biraan jaalsanii ajajaa zoonii ture boodaa garuu jaali abdiitti jijjiirame haala kana keessatti gara damee dantaa politikaatti